Akkam jirtu hordoftoota Duwwaa ta'u nagaan isiniif haa ta'u jecha akkuma beekamu subscribe, like, comment gochuun keessanii baay'ee natti tola. Amma kaaniin isinitti agarsiisuu barbaadu piriintarii akkamittiin sheerii gootanii akka waliin fayyadamtanii kan inni isinitti agarsiisu. Isas maal gootu kompiitara keessanirra neetwoorkiin jiraachuu qaba. Neetwoork aayikeenii gajjallaa kompiitaraa deemtanii irratti raayit kilik gootu. Isa booddee neetwoork seetingiitu sirreessuu qabdu jechuudha. Neetwoork seetingii kompiitara lachuu sheerii kan wajjiniin gochaa jirtan sana seetingii neetwoorkii keessanii sirreessuun dirqama. Kanaaf isa maal gootu aayikeenii kan neetwoorkii sana irratti gootanii booda kunoo peejii kanaadha kan isin argattanii. Gara peejii kanaa erga dhuftanii jettanii booda immoo neetwoork and sharing center kan jedhutu jira. Isarratti kilikii gootu jechuudha. Isarratti egaa kilikii gootanii booda ammas peejii kanarraa maaltu jira? Change advanced sharing settings kan jedhutu jira. Isarratti kilikii gootu jechuudha. Achiin booda erga gootanii booda adda maal dhuftu asii all networks kan jedhu jirti argamaa jira kunoo all networks kan jedhu jira. Isa qasticha irratti gaafa kilikii gootanii asii kan koo akka carraa ta'e network settingiinsaa sirratee wanti jiruufidha jechuudha. Kanaaf akkuma asirratti sitti agarsiisaa jiru inni gararraa turn on sharing kan jedhu turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the public folders kan jedhu isaadha kan filamu jechuudha. Isa booddee kan isin filtanii turn on sharing kan jedhudha jechuudha. File sharing kan jedhu immoo ammasii use 121-bit encryption hail protect ምናምን kan jedhu asii qinnifii keessatti recommended kan jedhu jira isaadha jechuudha kan isin filattanii. Asii kanaadha jechuudha kan isin gootanii. Asii public folder sharing kan jedhu jira all networksiidha. Asii domain kan jedhus jira jechuudha. Asii immoo maal gootu turn on network discovery kan jedhusi akkanarratti jechuudha kan inni adjustii ta'uun irra jiru. Ammas asii dhuftanii turn on file and printer sharing kan jedhudha jechuudha kan isin filattanii jechuudha. Turn on network discovery, turn on file sharing printer kan jedhu kana hundasaa erga sirreessitanii jettanii booda asii save changes kan jettu jirti garjallaa kana ishee kanarrattidha jechuudha kan isin gootanii. Kun erga xumurtanii jettanii booda eessatu deemamaa as start bukkee search boxii irratti maal gootu kiiboordii keessan irraati mallattoo kana mallattoo silaashii kan fayyadamtanii maqaa kompiitaraa wajjin sheerii gochuu barbaaddan sana gashitu jechuudha. Ana fakkeenyaaf kan hin gashu CA-DT-02 yookaas duwwaa lama kan jedhudha jechuudha. Kan hin gashuu isaa achiin booda intariin jedhaan. Gaafan intar ittiin jedhu maal fide jechuudha. Kunoo maqaa piriintarii ani wajjiniin sheer gochuu barbaadu sanaatu dhufa jechuudha. Isarratti raayit kilik gootanii connect ittiin jettu jechuudha. Erga connect ittiin jettanii booddee kunoo mallattoo gararraa kanatti jiru kana fida jechuudha. Kana mallattoon kunii dhufeera jechuun piriintariin keessanii connectii ta'eera jechuudha. Piriintariin keessanii connectii ta'eera jechuudha. Isa booda kana maal gootu akkamitti cheekii gochuu dandeessu control panelii deemtanii control panelii deemtaniitu printer view device and printers kan jedhu jira.
isa deemtanii piriintarii amma wajjiniin sheerii gochaa jirtanii fakkeenyaaf kanarratti dhaqaniin godhe akka kanatti kunoo raayitii ishee godhamteertu kana difooltii ta'uu isaatu ittiin cheekii gootu jechuudha. Difooltii ta'uu isaa difooltiin taanaan difooltii gootu difooltii taanaan piriintarichi konneektii ta'ee jira jechuudha. Kanaaf kana cheekii gochuudhaaf piriintii goonee isinitti agarsiisna jechuudha. Fakkeenyaaf piriinti goonee cheekii gochuudhaaf waan tokko jecha weelkaam jedhu barreessine faayila deemne piriint jennaani piriintaricha cheekii gochuutu irra jira. Eegasii booddee faayilas baay'eef ta'uu dhiisuu isaa cheekii goota kaarent filattanii erga jettanii booda piriint jettooni jechuudha. Akka kanatti piriintii ta'a.